yaa wabii lubbumaan naan jechuudha fi qoomii haadhoo fi maalo qoomii isin galcha. Ini jangan coba enggak Akam. Nagara bucho. Jirtai. Jira galata sa. Naguma miti. Jira. Waan mama fui imboin shi kana boodaan viidiyoo kee irratti dingata boo'icha argite anaan jechuudha. Anaan ol taanaan ol dhabde waaqa. Anamas jaaladhu sitti ma jechuudha. Kana booda jechuudhaan isinitti meeraa jechuudha. Kana booda namni biiftuu tuqxanii dura ana miidiyaa kanarraa balleessitanii ta'uu qaba. Anas raggatee isinitti maan akka biiftuutti laaftuu miti. Namni tokko namni na laaffisu hin jiru. Tokkicha dubbannaa miidiyaa kanaan olitti naqa waan ta'eefu. Innaa kan seenaa amma olitti deebina dhiisishii jechuudha. Maaliif namni haatii fi abbaan HIV qabu eessatti biyya namaa deema? Marammaramee gaaraa kaasee amma lukaatti hin baran namni marammaramee biyya ba'u. Waan asinitti keessa waan bartan keessaa lammaffaan immoo bakka bootaa nama dhukkubu namatti hin dubbatina. Waa'ee ani jechuudha fakkeenyaaf haadhaa fi abbaa dhabuun maal akka ta'e gonkayyuu hin beeku dhugaan sinitti hima. Ani haadha koo abbaa koo harkatti hin guddadhe waan ta'eef hin beeku garuu gizee isin dubbattanii boossan natti dhaga'ama. Kanaafuu isinii danda'ame ofiif ol jabeessaa ol hin jabeessitan taanaani kana booda gandi barbaaddan abbaan barbaaddan jechuudha ijoolleen abbaan fedhe dingata viidiyoon biiftuu irratti hojjetame na bira ga'ee taanaan ani isinin arrabsa. Haadha keessanuu hin dhiisuun isin jechaa jiraan isinitti hima. Kanuma qofa isinitti himuudhaaf ol seene wanta biraatiif osoo hin taane jechuudha. Erga jalqabdanitti duubatti hin deebina itti fufa ishee. Uummata jazbaa uummata sammuu hin qabne bakka gaafa namni guddachuudha tattaafatu maaltu isin maraachisin? Maayidha isin? Maaliif of hin taatan ofii keessanii jireenya keessan jiraadha? Batalay dubartiin maaliif akkanatti nama walitti naaftu dubartoon? Kufaatee walitti hin gammadiinaa dhugaa rabbii. Maal sinii godha? Biiftuun kufteef si waan argattan hin qabdan. Biiftuudha yoo hojjettee dabartee yoo isiniif sinii taati. Garuu yoo ishiin kufte waan sinii gootu tokko hin qabdu biiftuun jechuudha. Ofiishii kufte taanaan jechuudha. Kanaafuu amma sinii danda'ametti ijoolleen keenyas jabaadhu sii jirra jedhaanii dhuftanii koomentiidhaan hin macheessina. Maayidha isin? Maaf of hin taatan? Oftaa konfiidensii mataa keessaniitiin jiraadhaa konfiidensii namaa dhiisaatu jechuudha. Bakka biiftuun jiraattu ani wabiin bu'ee jiraachuu hin danda'u. Carraa biiftuun jiraattu ani wabiin yoomiyyuu jiraachuu hin danda'u. Maaliif carraa rabbiin kana jiraatta jedhee naa kenneen alatti jiraachuu hin danda'u. Immoo abbaa fi haadha dhabuu biiftuun hoodhunarraa furadhu yaa rabbi jettee miti awwaaqaaf dabarsitee laattee jechuudha. Maaliif rabbitu warra ishiisan jaalatee ofitti dhiyeessee fudhate. Ishiin iyyuu an warri du'an suni haa ta'u jettee ishiin iyyuu of taatee jabaattee jiraachaa jirti. Maaliif dagaaggamtanii madaa ishii itti kaastanii itti dubbattu? Ani yeroo baay'ee jecha hin dubbadhu garuu gaafan dubbadhee sinan tufsiisani miidiyaa kana mululuu xiqqaa kee guddaa kee ayidoon kee irraan galchu ani wabii. Isinitti hima. Innaayi nutis warri abbaa fi haadha qabnu rabbiin jechuudha amma kana annu jechuudha garamaa galgala viidiyoo itti haasofnu kun amma sokoondii daqiiqaa keessatti jechuudha sokoondii keessatti fudhachuu danda'a. Ishii tana sammuu keessan keessaa godhadhaa. Amma hojiin odoo haasoftu amma dhabama ta'a warri kee jechuudha. Tole warri immoo warra haadhaaf abbaa hin qabnetti qoostanii bakka arrabsitanii kan afaan namaa dhalchuu kormi yaabeen dhalchu isinitti nima dhaggeeffadhaa. Takka jechuudha. Kanaafuu yoo ta'u of dandeessanii callisa. Kana booda immoo viidiyoon biiftuu irratti hojjetame. Na bira dhufe na bira ga'e taanaan ani zarmaazariin kee osoo nafiina si arrabsa. Seenaa kee duubaa qoradhee tan si arrabsa jechuudha. Akka salphaatti gadi hin jedhu waan ta'eef. Kanaafuu taragaaggaa bakka micoorra bu'aa haa jiraattu jireenya ishii. Maaliif jeeqxuun seen? Waan hundumtuu bakka ishiin jaalattee feetee osoo hin ta'in kan rabbi jedhe jiraachaa jirti. Lama immoo ati kanaa biyyaa baatee ati kana gochuudhaaf biyyaa baatee warri jettan maraattota jechuudha. Isinitti hima. Maal sin galche waan fedhe yoo goote?
dhugaa rabbi maaf of hin taatan maaf baala gattu sina kanatti nama beektani bar ani amma fakkeenyaaf laayifiin gizeen biyya jiru qabu osoo beektanii isinii nafannistu miidiyaa kana gubbarratti 100% sinan beekan nafannistu sinin jedhe garuu immoo biiftuun eengadduma kaleessaa fi eengaddadhaan ishiin mataa ol qabattee dubbachuu yuu dandeesse miidiyaa kana gubbaarratti of ta'uu kan jammarte eengadda maaliif taayimii kana irratti saatii ishiin guddachuudha tattaafattutti maaf kuffisuu barbaachise maaliif dibbeetti reebuu barbaachise obboleettii keessan hin bar dhiiga keessan lafee keessan yoo bakka obbolummaa dhiiga olirraa qabaachuu baattan oromummaa walitti qabdu oromummaa bakka tokkotti qabna marti keenya jechuudha ani abbaa fedhe miidiyaa kana gubbaarra oromummaan gammaqaa dhaate akka abbaan fedhe dhufteetti rooristu hin fedhu hin barbaadus maaliif bakka gaafa funyaan tuqan ijatu bu'aa akkuma jedhan sanidha ishi gaafa biiftuu tuqan anis bakka wanni ta'e na dhukkuba isinitti hima dhugaa rabbi osinii danda'ame ijoolleen jechuudha haati kee akkas taate jettanii nama narrabsiina anumti ishiin haadhaa fi abbaa qabu kuni maqaan haadhaa fi abbaa gizee dhaamu narroomma isinitti hima jechuudha warri immoo haadhaa fi abbaa hin qabne kun jaalatanii osoo hin ta'in rabbitu irraa fudhate waan ta'eef isireenya abbaa keessanii sila taataniif sinis mee gaafa guyyaa qaniinuma sinirraa fudhata rabbiin moo isaan dhagaa siidaadhaan dhaabbatanii hafa warri keessan dhugaa rabbi yeroo baay'ee na ajaa'ibdu koomentii ishis yeroo baay'ee nan dubbisaani koomentii namaarra hin dubbisani koomentii biiftuu nan dubbisa yeroo baay'ee maal taatanii maaltu akkana sin godha dhugaa rabbi isaa ijoollee oosini danda'ame isaa jajjabeessa bira dhaabbadhaa akka hootiitti akka wabiitti jechuudha bira dhaabbadhaa malee kuffisuudha iyyaalee dhugaa rabbii na in dabbara wanni akkana muudii akkana dhiisa oromoo ta'uu gingirrigirrii akkana waaqa isaa bakka hojii ishee hojjettu haa jiraattu jireenya mataa ishii danda'e jammartee jiraachaa jirti mii haa jiraattu wallaahi homaa waanuma irratti dibbee reebdanse hin barbaachisu qooda ishiin jiraattanii bakka ishii buutanii carraa ishiin jiraachaa jirtu kanan jiraattan yoo maal sinii godha hojii ishiin hojjechaa jirtu kanan hojjettan bakka ishii san buutanii maaltu inaaffaa kana hunda sin geesse inaaftuuf goommanni marguu itti jaartiin keenya tokko dhugaa ittiin bar sinii darbu baruma bara inaafaatuma ooltu malee ofiifis hojii keessa hojii mataa keessan danda'e hojjetaa jirtu maaliif namatti naaftu dhugaa rabbi sin dhukkubaayi heessuma keessan akkasin dhukkubu ani hin beekan ani osoo immaa doktora cimaa ta'e oromoo kana mululuu bakka tokkotti walitti qabeen marmaraa wayii sin geessa sammuun keessan akka barateetti yaadu bara dhaloota barateef hin jettu garuu miidiyaa kana irra dhuftanii sammuun keessan garuu du'a dhoqqee jechuudha dhugaa rabbi warri ibboo dhuftanii koomentii nama jalatti barreessitan koomentii namarratti barreessuudhaaf yaan barattan sin ani koomentii gaarii nama barreessuun beeku koomentii badaa dhiisaa ta'u waaqa rabbi dhiisaa waan akkanaa inaafaa akkanaa dhiisaa waan nama raafuu ishiidhaafis rabbiin jira ishii warriin immoo haadha abbaa jettanii too arrabsitaniini keessanaatii fi abbaan keessan jiru miti sinirraa fudhatu rabbii jechuudha sinitti himaa no lakkiin barbaachisumi akkam akka nama miidhuu hin argu gizee san namaa hubattu waan ta'eef rabbi naman taatan hin bar maaliif bakka madaame maan bootaa nama dhukkubu itti kaastanii nama hin arrabsiina dhugaa rabbi amma biiftuun hin dubbattu miskiina rabbi dhugaa rabbi Guys, obsa qabdi biiftuu maaliif eenyu arrabsaa jirtu? Maal sin gooteeti? Warri naan jettan warri hubachuu hin dandeenye yoo dhaggeeffadhaa guys. Wabii godhee Ijoolleen akkanaa lafa baadhaa gochuun baay'eetu jira. Baay'een keessa hin jirtu. Garuu mugaas viidiyoo kana dhuguu dubartii fixu akkana jedhee maatii koo arrabsee sinna haradaan muumachuu hin danda'u. Ishiin HIV qabdi haadha abbaa ishee koo HIV tachiise bara. Biiftuun koo HIV tachiise haadha abbaa ishee HIV qabdi isheen isa bira torban tokko waanti gooda. Torban tokko miti guyyaa tokko biyyoo si hin taatu ishee si jemmar.
tokkoffaa ani koo intala kaabineti abbaa kee ajjabamee jiraata. Ajjabaadha jechuudha. Asiif isin kenna walii gaarii nama akkasa abbaatii. Obboleessi keessa akkasuma ajjabamee jira. Ijoollee isaanii ta'ee namaadha abbaan baay'ee waliin akka kanaasa. Isheen ajaa'ibaa qabdi jabbaadha. Ijoollee warri guddise barbaaduu ijoollee maatii biratti guddanni kabajamee abbaan kee kaabinees ta'u xalayaan ministeeraa ta'u haadha abbaa namaa gadi baatee rabsitee abbaan kee afaan iddoo kabajamutti yaadu. So guys, maali biftu mikinaannat ittiin waan kana kaasee hojjettan guys kun baqii yoo ta'u kun isinii baqii yoo ta'u wanni baqii isinii ta'u amma dheera deebi'aa dhaggeeffadha. Keessan jira akka dubartii takkaatti xafileen koo baay'ee na cabeera. Hojii koollee hojjechaa jiru dadhabeera. Baay'ee sammuu koollee tuqamaa garuu maali dhugaa dubbannu ta'e hin qabu haadhaaf abbaa ijoolleen akkaanaadhaaf abbaa dhabdanii gochan baay'eetu jira. Baay'een keessan jirtu garuu iddoo kana dhannoo dubartii bitu akkana jedhee maatii koo arrabsee sinna haradaa aannan muumachuu danda'u. Isheen ajaa'ibaa qabdi haadhaaf abbaa ishee koo ajaa'ibaa tajjeese maal? Biftuun koo ajaa'ibaa tajjeese maalaaf abbaa ishee ajaa'ibaa qabdi isheen isa bira torban tokko waanti godha. Torban tokko miti guyyaa tokko biyyoo si hin taatu yeessi jabban. Tokkoffaa ani koo intala kaabineti abbaa kee ajjabamee jiraata. Ajjabaadha jechuudha. Asiif isin kenna walii gaarii nama akkasa abbaatii. Obboleessi keessa akkasuma ajjabamee jiraata. Ijoollee isaanii ta'ee namaadha abbaan ajaa'ibaa baay'ee waliin akka kanaasa. Isheen ajaa'ibaa qabdi jabbaadha. So guys, maaliin godhe normally guys akka biiftuutitti biiftuu yoo balleessite baalagee taate miidiyaa kanarratti arrabsaa biiftuu qabsaa gadi akka abbaati. Thank you. So biiftuun badii qabdi taaman guys raggadhaa sin malee uumaan qabu namni olla qabu sini namni gadi na buusullee namni sadarkaa kootiif taarikuu tokkolleen amma isaa kanatti quxaxxaraa jiru uummata miidiyaa kana kufiitii yan barbaadda nam beekaan gaafan hojii dhabe cinqamu daqiiqa takkaaf waafii dhiisigaa እና ጊዜ ከሚዩ ጋይስ አንበዲዮን ቀፋድ ማፋድ ኮረፈም ከናፉ ጋይስ አካውንቲንግ ኩ ፎሎወርስ ኩ መድበ ሰዲ ፊ ሰዴታ መቀባ ሪፖርት ረት ናጎዳ ምክንያቱ አካውንት ሽቲና ደነማ አረሰታን kabajaan qabu. Isa lammataa immoo gaayis guruubii teelegiraamiin annanidha. Akkamitti akka akkaawuntii kana balleessu. Nan balleessa qaxxi godhe. Maaliif uummanni kuni mee warri gaayis akkaawuntiin kun yoo bade numara dhottan lakkoofsa tokko tokko barreessa. Akkaawuntiin ishii kun fooloorsi 380 qaba. Isti akkaawuntiin kun haadha namaa arrabsu hin jettu. Kena hundi keessan hin jettan miti. Sila kanaafuu guruubii teelegiraamiidhanidha. Kaambaaniin tiiktookii jira. Hundi keenya midhannee achirratti waan ani barreessa isiniin jedhu hin barreessitu. Sana booda seenii yaadhu baay'ee si obse. Baay'een akka dubartiitti si kabajee. Si jalaa hin gadi jedhee. Ani si jalaa gaas riippoorti irratti godha hundi keessan. Riippoorti irratti godha namni kumni tokko asirratti kun baqiidha. Nama tokko miidiyaa kanarra cufuudhaaf nama 1,000 nama 2 nu gaafata. Maalan ishii godhe gaayis haadha xiyyaa arrabsite intalli tun boru isti hiriyaan dubartii dhaxxanii ishii bira seentanii hin ta'echuu ishii wajjin laayif irra hin ta'echuu maali akkamitti boru sin yoo maal gooti sin kabajji intalli tun boru sin kan haadha xiyyaa akkamitti ilmoo dubartii keessa jecha kanaafa gaayis safuu gamu nama salphisa namni salphadhaani dhugaa dubbannoo ta'e gisee tokko tokkoon ikkoo intala maali jedhee gaafa nama arrabsu ofitti immoo deebi'ee gaafa nuuf laalu sheemin na qaba na naffara baxaam jechuudha geetan sammuun kee kun naffara sheemin na qaba jechuudha. Akkamitti ilmoon dubartii akkamitti afaan baafattee jecha kana namaan jettu gaayis mucayyoon kun beerutu jiraatti. Reefu deemte erga deemte ganaa jaalaman guun qixxeedha gaafa ani Dubaay dhufu ishiinis biyya kana deemte jechuudha. Mee guyyaa manaatitti maalti ishii ani ergan Dubaay dhufe cawaan taane gaayisani. Nama nan arrabsa takka nan kolfaadhaan taphadha waan na dinqee waraabesanii poostot kan kanarraa nafe gaayis mee biiftu guyyaa tokko Dubaayitti kana dura ofii ishiiti na tuttuxxee akka nani gadi bee nama arrabsu na goote dhufanii ofii isaaniiti na tuttuqanii akka nama arrabsu na godhan giseen sana hun rifadhe baxaam itti rifadhe gaayis nan shumuqquqiin jedhe quxurii tokko tangale gaafa namni biiftu kusirraa eeggamadhe naallolu nan affare gaayis
Nanaffare በጣም ተነፈረ ይችላል ጋፋ ከነት ሙሃዲት የግድባት ሚዲያ ረተረፈምቱ አባንኪ የቡልቻ ከናት ገንዲክ የካንት ከወጀመ ጋፋ ጀቱ ጃራነ ገንዳ አባው ፊ አከናት ገድቡሰኒ ኳሊቲ አባናማ ገድቡሰኒ ረብሰኒ አባው ፊ ከበቺሱ ጅራውና ከና ጋይስ አባንኪ የካንቲባ ምቲ ካንቲባ ምቲ ማሊፍ ጀቱ ጠቅላይ ሚኒስቴርን ታን ijoollee kabajaa jalatti guddate namni haadha kabajamtu abbaa kabajamtu dhugaa rabbi haadhishi baxaamiti miskiin ol jettee aan daa'imatan akkana ol jettee nama laaltu haadhishi guyyaa tokko daqiiqaa 30 kanan dhaqee achi dhaabbadhee arge haadhashi jechuudha baxaamiti haadha kabajamtuudha abbaashi nagarreessoo miicayyoon tun dhuguma isaan haadha dhalattee guddattee hin jedheen yemirreen ነው baxaamiti gaafinatti ta'e akkamitti ilmi dubartii akkanatti gadi ba'ee namaan akkanatti arraba akkanaa namaa kenna ani ko HIV yon qabadhe ko Dubai ndo future bar kaasna rabbotu Senegale ani HIV qabannan Dubai ndo hundando ture guys mikinaatu marmara ani gafan marmara ko genu len guys doctor na biya biratan kenne senengaramo gafan takka danta ordo fankiya jala hamma gubba kiya fitti media kana ture guys wanne godu media kana rawni do kate godu Senegale garumo ani baay'een ishii sareeffadhe baay'een akka intala dubartiitti ishii kabajaa ture baay'een ishiidhaaf seeftii ishii eeggachaa ture sanarra dabartee naarrabsitee narra deemtee caamma baafattee narra deemarti amma sila kanaafuu gaayis akkaawuntii tiiktookii qabdi faayiree jira ani immoo guruubii teelegiraamii hidhee akkaawuntiin kun arrabsaa oolamite guyyaarra kaampaaniitti qasasuu nan danda'a. Isa lammataa immoo biyya beeruu keessa jirta. Seera qabeessan deemte paaspoortii kee chaappaa kee 5 nama rukuttee deemte. Biiftuu ettee na waamte haadha koo akka manneessu. Suudii jirti. Suudiidhaayi? Okay, suudii keessa jirti ani hin beeku biyyuma ishiin jirtu. Guys, suudii keessa teessee haadhaaf abbaadham akkamitti intalli kun ani difirnatti ishiin na dhibeen guys difirnatti akkamitti gadi baatee nama arrabsitu maal ilmoo dubartii miti itti baqaqee jira moo kana rarree jira naan guys waafi akkamii naan bakkan kenniiniif Arabakish kuni intane ana wanni kunati intole chatin jiran barani jecha dubbadheera video lama sadi dagaagame dubbadhe hojjedheera kanarra namni darbitanii dhuftanii sijjammar kana booda namarraa hin haasayin anatu irraa haasaa kolkolee miidiyaa kana gubbaa amma shin gadi baatee akkanatti haadha kee arrabsite kana amma shin gadi baatee haadha kee kana jilbifattee dhiifama gaafatutti ani sirraan deebi'u guys kana booda akkas amma shin gadi baatee maatu jechu kun na arsee jechuudha indee dirqama abbaan kaabinetee ta'uu dhiisee maaltu biyya ilaala maal nu galcha indisha gandaallee yoo ta'an nun kabanya malee nun tuffanni bar nama keenya Oromoodha afaan Oromoo amma dubbatanitti hin kabanya hundumaan walqixa yaannaf Senegale garuu immoo an dhugaa dubbannoo ta'e wabi abbaan kiyya yoo kantiiballee ta'e yoo xaqlaa ministeerillee ta'e an biyya arabaan hojjedhu isa dhugaa sitti hima yeemirreen nu ijoolleen biyya arabaa hojjennu miskiina maatii keenya jijjiirra of jijjiirrannee biyya baane carraa keenya muunuma korra jennee adagaarratti Senegale abiddatti of gannee too'ee biyya keenya baane intalli abbaani ajjabamee deemu intalli haati ajjabamee deemu intalli obboleessa ajjabamee deemu maal gooti biyya arabaati maal gooti biyya arabaati biyya ofii keessatti galaatti ishiinis jechuudha dirqama wanta ishii dubbatte kana ishii afaan hin dubbatte kana tuftee raawwattee hin dubbatti gadi baatee jechuudha namni ishii tafaata'u hin jiru lammaffaan immoo quraaliyoon jechuudha warroonni dhuftanii viidiyoo namarratti waraabdanii aftuu dubartoonni mana aftan kuni nuugamtaniira dhiiraa dhalaa keessan jechuudha. Inteessu hinteenyuu jettu taanaan jechuudha. Ani gadas hin teessisa. Ani dhiiseen turereedha dubbii namaa dhiisee jibbee raawwadheen bakka zimme jedhee waanuma nan galchine odeessuu dhiisee tan ture amma garuu bakka hin darbee dubbichi daangaa gaafa darbee bakka amma hin da'u mishii miti an dubbachuu qabu nutu dubbata. Nutu sunitti darbaa jechuudha. Amma waa'ee biiftuu dhiisa. Nutu sunitti dubbata nutu malsii deebisinii deebisa jechuudha. Aadaa fi abbaa dhabde maree lammiin hin dhabne bar warra keessaa dhalatte hin dhabne. Okay? Qeetti dhalatte qeetti guddatte qabdi akka nama tokkootti jechuudha. Okay? Qee gootaa gooyee qee dhiiraa qee taaddee birruutti dhalatte sumaanuu beeka.
warra dinnaaniin sarmuu keessatti dhalatte waan ta'eef taragaagaa